jiruu tee keessatti nama afran kana jecha keetiin tuquun hojii teetiin tuquudhaan firraa fageessuu yookaan isaan dhabuu firraa eegi. Tokkoffaan nama gaafa ati yaaddoytu rakkattu si gammachiisu. Lammaffaan nama gaafa ati tumsa barbaadde sii tumsu. Sadaffaan nama siif obsu gaafa ati aarte. Afraffaan nama yoo ati bira hin jiraatin nama si hamatu naamusa kee tuqu maqaa kee xiqqeessu argi lakkee abaluu waan akkasii hin qabu jee isarraa deebisu. Gawwaa namaati jechuun nama waa afran kana dhabe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Arraan tanaa sagantaa biraa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan irraa dhiirummaa jechuun akkamii jetti? Obboleessa kiyya obboleettii tiyya yaa namni viidiyoon tun isa bira geesse sababaa hojii teetiitii fi jecha keetiitii jettee nama afran kana dhabin. أربعة إياك أن تخسرهم في حياتك. أولا من أسعدك وأنت مهموم. ثانيا من ناصرك وأنت مغلوب. ثالثا من تحملك وأنت غاضب. رابعا ومن دافع عنك وأنت غائب. جروتي خيستي nama afran kana jecha keetiin tuquun hojii teetiin tuquudhaan firraa fageessuu yookaan isaan dhabuu firraa eegi. Tokkoffaan nama gaafa ati yaaddoytu rakkattu si gammachiisu. Lammaffaan nama gaafa ati tumsa barbaadde sii tumsu. Sadaffaan nama siif obsu gaafa ati aarte. Afraffaan nama yoo ati bira hin jiraatin nama si hamatu naamusa kee tuqu maqaa kee xiqqeessu argi lakkee abaluu waan akkasii hin qabu jee isarraa deebisu. Gawwaa namaati jechuun nama waa afran kana dhabe. Waa afran kanarraa tiifamuun waan jabduudha. Anaafis illee nama sababaa dalagaa isaaniitiif wanni afran kun biraa hin fagaanne rabbi nu haa taasisu. Wallaahi haala lamaan kana yoo qabaatte na amani rabbiin haala kee jaalataati jira. حديث إمام البخاري صحيح إساء خيستي وديسي حديث إلما بباس كيستي نبينا عليه الصلاة والسلام وانجا أشجي المقيس نمجام إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأنات. يا أشجي والله سخيس حالا لما جرجانين كرب سبحانه وتعالى جالته سوني مالي soota deemuu fi obsuudha. Jarjaruu dhabuu fi obsuudha. Arraan tana naafi ati silaa obsa qabaannee jarjaruu dhabne warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala isaanii jaalatan keessatti taanee jirra. Haala lamaan kana yoo qabaatte jarjaruu dhabuu fi obsuu yoo qabaatte ati nama filatamaadha taata. Shariikan kee biratti aalii tee biratti ollaa kee biratti haadha manaatii fi ilmaan kee biratti illee namni hin jarjarre namni obsa qabu filatamaa namaaf kijaan Oromoon dhiira jechuun waa sadi qabaatuudhaanii jedhan. Obsuu, dhoohisuu fi gorsuudha. Ati fudhatama qabaachuudhaa fi nama jabaa tokko taatee mul'atuudhaaf obsuu fi dhoohisuu fi gorsuus qabaachuu qabda. Namni arraan tana afaaniin oowwee harkaan oowwee jechaan oowwee hisaabaa bahee kan wal jaalatu wal diigee kan wal beeku wal irraanfatee kan wal dhiyoodhaa wal irraa fagaate. Wanni waan kana fide haaluma ati qabdu namni sirraa fagaachuunis saahibni si dheessuunis haati manaa si dheessuun firaafirayyoon keessarraa baqatuun haaluma ati qabdurraa. Gaaf tokko abbaa manaatii fi haati manaa wal dhabaniiti. Jaartiin aartee yookaan haati manaa sun aartee فكتمت غيرها قرود اللنسو إسيدا عريسيسا أويفتي فأجمعت ثيابها في الحقيبة بورصة خيست أفت إسي ولقورو يقلت فأحس زوجها جارسي إسي بيخيت انتلتتون قرتي ديمو في ديمتي جتشو بيخيت
Isi yeroo san keessatti murattee jirti mana kana deemee warra keenya galuun qaba jettee murattee jirti jireenya isaa gaddisuudha. Laakiin abbaan mana si beekee فاقترب إليها قرئ سيدة دياته فبادرها بكلمة جميل وابتسامة لطيفة. إسي بردك جتشغاري تدبته اتسيكه فسألها إسي قافته هذا منخية مالي فتشو بورصة خيستي ولك أبدا جنان هنقسمت جيرمتي خدران ديمو مرتي جرت أني uffata gannaatii fi uffata bonaatiin adda baafachuu jira. Amma bonni dhufe uffata gannaa boorsa dachaaseetiin uffata bonaa baafachaa jira jetteen. Annisaa'u quluubuhaa raqiiqa. Dubartii yoo ati itti tolte garaan isii laafaadha, qalbiin isii laaftuudha. Akki jedhan turdiihinna alkalima wa takfiihinna alibtisaama. Dubartii tana jechumaatu isii gammachiisa ati fuula keetiin itti seeqootu isii gayaa jedhan. Yaa nama namaa wajji jiraachuu feetu akkitti namaa wajji jiraatan namaaf laafaniiti, namaaf tolanii, namaaf seeqanii jecha gaarii namaan jedhanii namaa wajji jiraatan. Irra guddaan namaa zabana kana keessatti ceebii namaa qubalaata malee ceebii fi narku. Abaluu namni tokko waan takka kaanaan abaluu waan san silaa godhe san irra see san turraa irru takkasirraa irru san godhuu qaba san dhiisuu qaba jedhan. Gaaf tokko gurbaan tokko mixiyyoo umriin isiidhaa xiqqoo fuudhe. Kana shariikan isaatii fi saahibban isaa wal guurratanii ziyaaraadhaaf itti dhufanii inninis deemee foon jiraa hoteela irraa bitee haadha mana isaatti fidee nyaata bareedaa keessummaa tanaaf dalagii jee. Faqaalat izzawja jaartiin maal jette? Laa a'lamu xabaqa ani akkaataatti foon dalagan hin beekuu jette. Fawadiba calayha jaartii isaatti aareeti jaahiz nafsaka if qopheessi jee warra keessanitti isa galcha. Isinis kaatee miskiintittiin boorsaa isii wali qabatte qophaa'ee jetti fuudhee mana isaanii geesseeti abbaa isiitiin maal jeen haazihii bidaacatukum ruddat ilaykum jeen kunoo meeshaa teessan isiniif dhiyeetiin jira. Intalti teessan nyaata godhuun beeytu waa foon affeeluun beeytu akkatti foon dalagan hin beeytu jeen. Abbaan isii nama aqlii qabu hayyee baatii lama faanu bira teessu achi booda deebitee fudhattaa jeen. Sirritti barsiisaa yoo sirri barsiisu baattan anniin dhiisa hajaatti hin qabu jennaan hayyee sirritti barsiifnaa baatii lama booda kottu fudhadhu jeen. Inni kutee baallamni ni gahee duuba deemaa dhufe inni. Maal jeen abbaan intala teenya barsiifnee jirraa akkatti waa hunda gootu jennaan maasha Allah alaa barakatillah akkas taatu ni gallaa jeen. Lakkii meedhaa bokkan intalti teenya nyaata sirri godhuu beeytu laaltaahii jeeti ka'ee hoolaa fayyaa fidee qalii jeen foon adda baasii qalii foon adda baasii dhiyeessiifi jeen. Wayita kana ani lakkii foon hoolaa qaleen beeku haa waa qaluu hin beeku akkatti waa adda baasan hin beeku jennaan fadhhab ilaa ahlika deematis warra keessanii galiiti akkatti qalan baradhuu hoottuu jeen achi booda haadha mana keetii fudhatta. Gaar zabana kana keessa akka nuti jirru osoo irrina ifiifuu qabnu kanamatti qubalaan.